Haaloo ba'iinsa mootummaa sodaachuun maqaasaa guutummaatti ibsuu kan hin barbaanne Bashir Kaartuum keessatti bajaajii oofa. Umriin isaa waggaa 19 yoo ta'u kooleejii seenee barachuu naaf wayyaa jedha. Garuu lammummaa Sudaan waan hin qabneef hin danda'u jedheera. بشير خمس جمعة مولود في الخرطوم هنا درست لحد mana barumsaa sadarkaa lammaffaa seenee hanga waggaa sadaffaatti baradheera. Garuu ragaa seeraan deeggarame kan kolleejjii seenuuf na dandeessisu hin qabu. Kanaaf hanga galmee barbaachisaan argadhutti hojii argachuuf yaaleen ture. Nama dippiloomaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qofaa qabuuf hojii fi waan heegaree ta'u hin jiru. Kana ani sirreessuu hin danda'u. Bashir lammiilee Sudaan Kibbaa kanneen bara 2011 yeroo Sudaan Kibbaa walabummaa ishee gonfatteerraa eegalee Sudaan keessatti lammummaa yookaan waraqaa eenyummaa argachuuf dadhaban hedduu keessaa tokko. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti Sudaan keessatti lammiileen Sudaan Kibbaa hanga miliyoona 1.2 ta'an haala wal fakkaataa keessa jiraachuu malu jedheera. Seerri addaan qooduu kan bara 2011 booda namoota lammii gochuuf qophaa'e guutummaatti raggaasifamee hin beeku. Kanaaf mootummaan Sudaan akka saba Sudaan Kibbaatti ilaala. Kanaan ala Sudaan Kibbaa waliin hidhata waan hin qabneef rakkoo seeraa itti uumee jira. Ibraahim Almaas Deng yeroo ijoollummaa isaatii biyya amma Sudaan Kibbaa jedhamturraa gara Kaartuumitti fidamuusaa dubbata. يعني من باب أنه والله يا أخي حكومة الجنوب ساي من باب أنه يا أخي عندنا زول هناك Akkuma na argitan kana dhukkubsadheera. Wal'aanamaan jira. Garuu addunyaa alaarraa adda citeera. Doktoroonni akka yaalaaf biyya alaatti imalu na gorsani. Garuu akkamitti? Obboleessi koo waraqaawwan barbaachisan dhiyeesse. Qaami nageenyaas raggaasisee jira. Ministeerri haajaa biyya keessaas akkasuma fudhatee jira. Garuu ammallee waajirri pirezidaantii kana hin fudhanne. Kunoo amma ji'a 8 ta'eera. Mahdi Madani dhaabbata godaantotaa fi kanneen deebi'an Sudaan Kibbaatiif pirezidaantii yoo ta'an kunis garee abukaatoo namoota waraqaa ragaa hin qabne gargaaruuf hundeeffameeti. Isaanis akka jedhanitti الحكومة الآن يعني هي عملت كده لأنها Mootummaan amma jiru homaa hin hojjenne. Sababiin isaas wanti hundi gara seeraatti deebi'e. Seerri kunis lammummaa argachuuf ragaatu barbaachisa jedha. Kanaaf dhuguma warra Sudaan Kibbaa irraa deebi'aniif haalli kun akkaan rakkisaadha. namni waraqaa ragaa hin qabne lammiilee Sudaan kanneen waggoota murtaa'eef Sudaan keessa jiraachuu isaanii mirkaneessuu danda'an yoo dhiyeesse malee galmee eenyummaa argachuu hin danda'an. Madaaniin akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota gara 6,000 ta'an qofaaf lammummaa akka argatan gargaaruu danda'eera. UNHCR akka jedhutti haalli kun seeraan walxaxaa fi ibsuuf rakkisaadha. Sababiin isaas namoonni biyya kam waliin walitti dhufeenyi miiraa akka itti dhaga'amu baruu waan of keessaa qabuuf. Isaan akkasii kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni waraqaa ragaa hin qabne hedduun isaanii Sudaan keessa akka baqataatti akka turan gaafatamu. Isaan garuu ni didan. Sababiin isaas loogiin akka irratti gaggeeffamu waan godhuuf akkasumas hojjetanii jiraachuu waan isaan hin dandeessifneefi. Sudaanitti bakka bu'aan UNHCR Axel Bischap warra waraqaa eenyummaa hin qabne kanaaf furmaanni jedhan. Hawaasa keessatti hammatamanii mootummaan Sudaanis qabatamaan namoota lakkoobsaan baay'ee kan ammallee hangana ta'u jedhamee hin ibsamne kana irraas fayyadamoo ta'uu qaba. Kunis lammii Sudaan ta'anis ta'uu baatanis jechuudha. Kana malees jedhan furmaanni biraa tokko akkuma ECOWAS keessa jiru sanatti waliigaltee sochii hojjetootaa bilisa ta'e kan Afrikaa bahaa itti gargaaramuun ni danda'amaa jedhan. Garuu yaadi kun hojiirra ooluuf waggoota fudhachuu danda'a. Namoota akka Bashiriif immoo hawwii isaanii kolleejii seenuuf galmaa'u sun yeroonsaa itti darbuu danda'a.